yeroo jawwee ciniine dirqama baasuun qaba akka isaa gadha. Lubbuun keessatti na fakkaatti. Rabbi maal ta'e? Shaamil, 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 Shaamil. Wayni aada Shaamil, Shaamil. Wadhukka billeessa yaa Rabbi Khaaliq. Shaamil. Waan ta'e hin beeku yaa Rabbi Khaaliq maal ta'e? Yaa Rabbi kiyya namaa keessatti dheeskaa himu. Goota kana jala akkamitti seenee inni gabbatee akka jajjiisamee amma jawwee wallahi daawwattoota keenya waan ta'e hin beeku jechuudha. Kanas hin dubbatu jechuudha qaamni isaa yaa Rabbi lubbuun keessa jirtu. Shaamil, Shaamil. Yaa Rabbi Khaaliqa dhawaa ni qaba. Laa ilaaha illallah. Inni guutuma kana jala isaan seenesa. Yaa Rabbi akkamittiin qabee baasa. Dhiiroo waatu dhiyamu akkamiin hin dubbatu. Shaamil, 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 Shaamil. Erban maalumaat na fidee bakka kana gane. Daawwattoota keenya akkuma beekamu gaara keessa jechuun hin baane jechuudha. Dhakaa boraafannee jechuudha. Dhakaa makaddaa godhannee, dhakaa firaasha godhannee baqqaanii ammoo qabbana godhanna. Akkasii jechuun inshallah bakka Shaamil adda banne sanitti deebi'eetiin jira. Wanni ciisa. Shaamil amma bakka sanatti adda banne jechuudha daawwattoota keenya. Xiqqoo malee walitti dhiyaannee jira jechuudha Shaamiliin. Shaamil karaa kanarratti adda banne jechuudha. Laa ilaaha illallah. A'uuzu billah. Alla jawwee nama guddoo. Nu daawwattoota keenya goda akkanaa kana gaara akkanaa kanaa jira. Gaara akkanaa kana keessa yaa'u jira jechuudha. Inshallah Rabbi nu alaafisu jechuudha. Waan goonu hin qabnu dirqama jechuudha. Dirqamni kun akka fedhe si godha. Saniifuu inshallah amma Shaamiliin jechuudha. Walitti dhiyaannee jira jechuudha. Naannoo karaa dheengidda itti banne san karaa san jira jechuudha. Amma aduun khalaas asriidha. Gaaddisni gad deebi'ee jira jechuudha. Inshallah afaan haguugugan. Innaan dheebadhu keessa afaan haguugugani. Wallahi gaarri kun gaara ajaa'ibaa jechuudha. Gaara jechuudha. Inni nama guyyaa meeqa guutuu keessa deemee finne jechuudha. Hajawwee fi wanni adda addaa jirtu jechuudha. Kunu akkuma argitan kana jechuudha. Gaara hammana hin jaamne kana keessa jira jechuudha. Gaara huggaa isin hin jedhe gaara jechuudha. Xiqqaa akka gaara biyya teenyaa sanin seenaa. Gaarri isin hin kunoo gaara akkanaa kana jechuudha. Gaara kana ni argitan jechuudha. Gaara akkanaa kana meeqaa jira daawwattoota keenya. Gaara kana ni argitanii gaara gurguddaa kana abbaa meeqaa jira jechuudha. Gaara huggaa isin hin jedhe gaarri biyya teenyaa muka qaba waan adda addaa qaba jechuudha. Kanaaf harri yaanu jirtu gaa dirqama asuma firraa hirkanne asuma firraa ciciifne asuma keessa qilleensa furanne jechuudha. Kanaaf akkasitti jechuudha wal barbaadaa Shaamilillee ni badee barbaadaa bakka inni jiru yoo Rabbi agarsiise ni harkaa du'aa inaa godhaadha na jajjabeessaadha jiru biyya ormaa tana waan nyaattu hin qabdu waan dhugdu hin qabdu dhakaarra ciifta dhakaarra deemaa oolta jechuudha. Kalaas wanni takka hin jirtu jechuudha. Yoo lafa tanarraa waan kana nyaatte malee wanni ati nyaattu takka hin jirtu. Kalaas kana nyaatte yoo barbaadde malee waan takka kalaas harama kana barbaaddattee jechuudha. Harama akkana kana akka lubbuun ta'e hin baane jechuudha. Akka lubbuun ta'e hin duune akkasitti nyaatte jechuudha. Daawwattoota keenya wanni ati gootu hin jirtu jechuudha. Huma rakkachuu, huma beela'uu, huma dheebachuu akkasitti amma Shaamilis akkuma kiyyaa kana qoonqoon jechuudha. Nyaanne waan birooti keessa jira jechuudha. Qoonqoo akkasitti jechuudha. Agabuu meeqa keessa jira. Inshallah bakka jirtanii du'aa inuu godhaadha jechuudha. Maaliif yoottan kun dhaquma kanarra jechuudha. Kaa kana boraafannee dhaquma kanarra ciifna kalaas maal godhaadhee dirqamni kun akka fedhe si godha. Silaan gaafsan deemuu baadhee jechuudha. Achuma taa'e Yaman keessa taa'e maaliin qabaa jeetinanu fisheenuu jira. Bishaan wanni takka wanni bishaan jaama takka hin jirtu jechuudha. Kun akkanatti jechuudha biduun bishaan osoo bishaan hin dhugne jechuudha akkanatti deemaa jirra. Saniifuu bakka jirtanii du'aa godhaadha. Inshallah ammaan tana bakka tanarraa keetiin jechuudha. Bakka itti deengiddanaa fi Shaamil adda bane san achi dhaqee Shaamil barbaada. Nafaana turaadha. Nu hordofaa jechuudha daawwattoota keenya. Kan qaduma qophiiti yaadde nafaana turaa. Inshallah akkamittiin bu'a yaa Rabbi Khaaliq. Dirqama kanumaan bu'a. Yoo ta'u ni bu'a. Isin warri taariba yaatanii jechuudha. Akkanatti maallaqa namaa ergitan
akkana gaara kana keessa yaatanii taarifa jechuun akkanatti jechuun dhakaa kana keessa yaatanii huggaa warri keessan isin bilbilee obboleessa kee jechuun fuudhuuf hin deema obboleessa kee yabaloo maallaqa naa ergi huggaan isin jechuun hudduu muka fiddaa kijaan jechuudha. Akkanatti gaara kana keessa deemtee jechuudha. Maallaqa nu ergi rakkannee jirraa fuudhuuf hin deema khalaas akkas minaamin jee jechuun maallaqa naa ergisiin jiru wallaahi haraami maallaqni wallaahi haraami. Akkanatti gaara kana keessa deemtee jechuudha rasaasa jalaa dhokochaa araba jalaa dhokochaa akkasitti waa meeqa taatee jechuudha gaara kana keessa deemtee jechuudha warri keessan maallaqa nu ergi abalu jee yoo ati maallaqa siin ergu jetteen sitti jechuudha hijaasi qabate jechuudha hijaasi kaayyate jechuudha maallaqa yoo erguu baatteef inshaallah akkasiniin harka shaamillee bakka yaadillee niin gaa antaniin isiniin jiru firri kiyyalleen maallaqa akkana gaara kana keessa deemee jechuudha maallaqa itti erguu dhiisi maallaqa naa ergi jechuu dhiisi isinitti erguu dhiisi maallaqa naa ergi naan jennaan wallaahi wal dhabna gaara kana keessa akkana deemee jechuudha. Akkasi daawwattoota keenya inshaallah gaara bakka tanarra jechuudha tulluudha gaara gubbaa namni achi dhaabbatee bakka sanirraa namni yoo na ollaale asitti naa gara jechuudha inshaallah amma gabbu'eetiin jechuudha keetiin amma gabbu'ee jechuudha daawwattoota keenya shaamil barbaada jechuudha bakka dheengaddaa san bira dhaqeetiin jira jechuudha achittiin kee shaamil barbaada nafaana turaadha du'aa naa godhaa jechuudha karaarra deebi'eetiin jira karaa itti shaamil itti banne sanitti deebi'eetiin jira nafaana tura akkasii kunoo daawwattoota keenya ammaan tana jechuudha gaara san gubbaarraa gabbu'eetiin laga keessatti akkanatti wantaa jira. A'uuzu billaahi mina sheexan rajiim. Kun akkuma harkita yaa rabbii kiyya shaamil immoo nama birooti. Dhiiroo namaa du'ee jira. Hoddaa kanoo maaltu bishaan itti qicatee as kaayyate. Allah shaamil Allah shaamil Allah shaamil Allah laa ilaaha illallah akka gurraachome yaabu. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Eegumaan si harkadhe wallaahi wanni takka hin jirtu Allah kun qulfii manaa hunda firra kaayee deemaa boo qulfii manaa nurratti hin garre laa ilaaha illallah kun qulfii manaati yaa boo qulfii mana bakka dalagula qulfii ganda dalagu hunda firra baatee deema jechuudha alhamdulillah bagumaan si harka yaa galatoomma dhiiroo kamtu wajjin dhiiroo ni jira moo lubbuun keessa jirti moo ni du'e والله نانجل لبون كيس جرات جوزا شامل 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 وانت كنت نقول داوود تخيل نجوا لبون ساتو كيس جرات جو فيديو ساتو بينه جوا لا قدر خنا لا ملان لا أما يوجو ويمش إن أنت هو يوم كرتي فبدأتي ما قدر خنا كيس جيز لا كم مثلا كده لا قدر إنه كيس جيز جولا شامل 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 ويا ربي خالق مالتي شامل شامل لا إله إلا الله شامل يا رب كم تناس جلا أسباس وقدر خنا جلا يا رب لبون كيس مجرتي موكم شامل أبو خيدي نبتدي ساملك دي لبون كيس جرتي أنا كيس بربا يا رب كم سنة قدر خنا كيس يا ربي خالق كم قدر خنا كيس أكسر جدا قدر خنا قلنا كم قدر نمنا كيس سينو متي ديرو ويجو ويجين ده شامل 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 يا ربي خالق كم انتنا كيس باز يا ربي أنا روج جرك كده ستي يا ربي جو ويجين نمونا ما تكيس ديرو ويدا واقبا بيجي ما كيس ديس كاي قدر خنا يلا كم سنة إني ببدأت كيس جيز ما جوي والله دا قدر خنا وانتهم بيجو يجورا خلاص ندوب بتوجه كامل سها يا رب ربنا كيس مجرتي شامل شامل يا ربي خالق أدواني كبا لا إله إلا الله أنا قلت ما خنا جرى إنسان سينسا يا رب كم التين كبي باسا ديرو واتو ديو مو كمينو ندوب بتو شامل 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 يا رب المعلومات اللي بدي بكرة شامل يا أبو رزي رب ما جي خي شامل
وي يا ربي خي مال تجلسه شامل شامل ويخلوا الدنباني شامل يا ربي خي وياك بالتنباسة يا ربي يا الله يا خالق ثم نغرغر شامل ويولي قوقو كان فكات يا ربي خالق يا ربي مالتي أرمي لين كراغ ننجو مربع واني تكن جرت أرمنا كراغ ننجو أرمينا مطلوف لين ننجو يا ربي خالق أربو محمد رد فاسد لها نجلت أفرني كي تداوت تخيني أكو ماركتن كنا وانت كواني تهمبي خدوا يرتين غري ولا جوي تجينا فكاتي يجورا والله ما شامل يا ربي هي كومان غدان يا ربي نارا في سرنا يا ربي تكت مران تنا تربو تدي بس يرو جوي تجينا ندير كما باسو كفكاي ساغت ربي كسرتنا فكات يا ربي مالتي شامل 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 ويني هذا شامل شامل وبكر بالله يا ربي غالي شامل هو انت ينبيه يا ربي غالي مالتي هم قبل كلمه تجي بس بشال عليه بشا وين نياته وين عليه تفيده أسمعت تجدي بساتر نمان في الله يا ربي خالق أنا بدل كما في جامو قب عليهم قدر يا ربي فيده وربي فيده من جني فرتني يا ربي خالق معلومته ويا ربي يا الله ديرو معلومته شامل وانت كن دبته يا ربي خالق ديرو جوجي لنا يا ربي فيو ويا ربي يا الله وانت كنك ابو يا ربي خالد يا ابو سخي وجين غارا ويلبون ثاني اوتي وجين بانيت ما سمتي واتات يا معلومات يا شامل الله يا ربي يا الله وين او يا ربي هيو ويلبون كيسو يرتي خيسان باني الحمد لله رب العالمين يا ابو خلو ما قلب سخي سيرتو غلطون والله خلاص كيدن درقما اسينچ به نما في شاما يون نما لبيت كمان غدين غدا درقما دخاخنا الى شرويسه اچ باسه خلاص ركوسا غافچون قبا ماله مالين غره وجي مناباني يوم مغارا كنا كيس عبد الله جيسنا من درانو شكمالا يوم مغارا كنا كيس فيادب عبد الله فيادب سيسنا نان درانو شكمالا درانو سيري غوتا اكم شامل جره ديمته يچنا قومچا جيرن جچو ربون كيسو ميلتي درقما خلاص ديمي بشان بربادي بشان تفيدون قبا ماله انتان درقما سمها جيسوني والله